Nageenyi Rabbanaa isiniif haa ta'u. Hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya. Hordoftoota keenya kabajamuuf jaallatamoo, guyyaa har'aa kuufama garaagaraa irraa onlaayinaan hojii dalagne kamirraayyuu gara waaletii kuusaa keenyaa yookiin akkaawuntii onlaayinaa keenyaa irratti akkamitti akka kuusnu kan waliin laallu ta'a. Waaletichis Trust Wallet jedhama. Hanga xumuraatti nu hordoftanii nu waliin turuun jajjabinaa fi utubaa keenya. Nu waliin tahaan affeerraa keenya. Hayyee mee weebsaayiticha yookiin immoo appilikeeshinicha gara isaatti haa dabarru. Appilikeeshinichi isa kana fakkaata. Jalqaba irratti gara Googilii yookiin immoo liinkii isa gara xumuraarra jiru kanarra seenne Androidiifis iPhoneifis deeskitooppii keenyaafis ni filanna. Isa daawunlood jedhu cuqaasnee gara Play Store nu geessa. Androidiidhaan warri fayyadamtan haala kanaan buufadha. Hanga inni nuu fiduu ni eegnaa. Trust Crypto and Bitcoin kan jedhu isa jalqabaa kana buusee jira waan ta'eef isin immoo install kan jedhu eegdanii buufattan. Haala kanaan Play Store irra ni seennaa. Trust Wallet jennee ni barreessinaa. Ergasii haala kanaan isin dhufa. Ni buufattanii erga buufattanii xumurtanii booda Open kan jedhu kana cuqaasuudhaan yookiin tuquudhaan gara keessaa seentu. Akkuma Open kan jedhu cuqaafne yookiin gara keessaa seenneen appilikeeshinichi haala kanaan nuuf dhufa. Isii Open jettu yoo tuqnu. Private and Security jedha. Isa kanallee Create New Wallet kan jedhu tuquudhaan isa gara gadiitti mul'atu san kutaa itti aanutti dabarra. Ergasillee isuma tuqnee gara na dabarsa. Sadaffaa irratti illee tuqnee dabarra. Afuraffaa irratti illee iddoo kana yoo geenyu paaswoordii dhoksaan inni nuu kennu jira. Jechootaan 12 akkas ta'an barreessee nuu kenna. Jechootaan san suuraa kaasuun yookiin immoo waraqaa irratti barreeffachuudhaan ani isa isinitti agarsiisu. Sababni yoo isa isinitti agarsiise ta'e jechootaan 12 kana isinitti agarsiise yoo ta'e eenyummaan waaletii kiyya bakka jirutti seenee mallaqaan kuusa irraa qabu baafachuu danda'a waan ta'eef. Isa san I agree and the condition tajettu isii kara gadii mul'atu saaxinii xiqqoo san tuquudhaan right yoo inni nuu godhe 12 san ni barreeffanna akkuma inni nuu fideen waraqaa irratti. Namni tokko isin jalaa arguu hin qabu. Namni isii arge jechuun salphumatti waaletii keessan irraa mallaqa baafachuu danda'a jechuudha. Ishii saaxina tan akkuma tuqne yookiin cuqaafneen kara barreeffama 12 sanii nuu fidaa. Ani immoo isinittiin agarsiisu barreeffamicha san tuqeetiin kontiinuu jedhanii barreeffama xumuree kara keessaa seena. Yeroo gara keessaa seentan tokko tokko barreeffamichaa isin waan gaafatuuf wanni barreessitaniif illee akkaataa tarree isaa yookiin immoo tartiiba isaatiin barreessi galcheedha. Haala saniin galchitanii xumurree akkaawuntiin keenya banamee jira jechuudha. Akkaawuntiin yoo banamu haala kanaan banama. Kun akkaawuntii waaleetiiti. Fakkeenya fudhachuuf Bitcoin isa jedhu tuqne Receive kan jedhu san tuqna. Isii gara gadii Copy jettu san tuquudhaan Bitcoinii keenya yookiin immoo Litecoinii ta'uu danda'a. Isuma kamiyyuu Tronii ta'uu danda'a. TRX ta'uu danda'a. Waanuma kamiyyuu isa Receive jedhu san fuudhuudhaan deemnee Copy goone bakka irraa erginu san dhaqneetiin Paste goona. San booda salphamatti nuuf seena. Gara Trust Wallet. Trust Wallet yeroo ammaa wanni guddaan nu barbaannuuf jalqaba kanarratti TRX irratti guurachuu yookiin immoo TRX irratti walitti qabachuuf waan ta'eef TRX haala salphaa ta'een irra walitti qabanna. Kanarraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Kutaa itti aanu bal'inaan hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo yaadaaf gaafii qabdanii telegiraama koo gara dhumaa irratti @sooninaaf tokkicha bulbulaa kan jedhu cuqaasuun yookiin immoo isa san sarchi godhuudhaan telegiraaman qunnamuu dandeessu. Hanga xumuraatti nu waliin taatanii nu hordofuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Amma banadhaa, ammuma buufadhaa, ammuma irratti kuufadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Sakandii 25 keessatti Trust Wallet keessaan banachuudhaan itti fayyadama. Viidiyoo itti aanu akka isinii dalaguuf comment, like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Hanga xumuraatti nu waliin ta'uu keessaniif galatoomaa. Kutaa itti aanuun hanga wal agarrutti horaa bulaa deebanaa.